Maqaa Fayyisaa keenya Gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiin nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniitiif haa ta'u. Waldoolee Generation for Ministirii jedhu jalatti kan argamtan akkasumas immoo geggeessitoonnii fi tajaajiltoonni ministirii kana keessatti argamtanii nagaan Gooftaa bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Kanatti aansuudhaan jaalala Waaqayyoo yoo ta'e, barumsa mata dureen isaa barsiisa sobaa fi mallattoo isaa jedhu kutaa tokkoffaa keessatti walii wajjiniin yeroo barannuun ta'a. Akkasumas immoo raajota sobduu kan jedhu kutaa itti aanu kutaa lammaffaa keessatti yeroo walii wajjin barannu hin ta'a. Waaqayyo isin haa eebbisu bakka jirtan hundumaatti. Egaa barumsa kana akka isin hordoftan, akka isin hubannaa ga'aa irraa argattan abdiin qaba. Waldoolee kiristaanaa keessaniif illee geggeessitoonni immoo akka isin sheer gootanii ittiin geessan nan abdadha. Waaqayyo immoo karaa hundumaa nu gargaara. Ani obboleessi keessanii sagalee Waaqayyoo kana qabadhee yeroon isiniif dhiyaadhu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Ani luba Ittafaa Dabalaan jedhama. Egaan dubbii Waaqayyoo bara dhumaa kana keessatti barachuudhaaf, barsiisuudhaaf carraa Waaqayyotu nuuf laate galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa sagalee Waaqayyoo keessaa bakka tokko dubbiseetan dubbii Waaqayyoo nu barsiisu yeroo Waaqayyoo nuuf laatetti fayyadamne walii wajjiniin kan barannu ta'a. Sagalee Waaqayyoo keessaa bu'uura godhadhee kanan jalqabe ammaaf Xiimotewos isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee kan jiru hanga lakkoofsa 3tti akkas jedha. Isa kanan dubbisa. Xiimotewos isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 3 dubbiin Waaqayyoo akkas jedha. Bara booddeetti namoonni tokko hafuurota wallaalchisoodhaa fi barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa akka garagalan Hafuurri Qulqulluun keessaa baasee in dubbata. Warri sobduun of hin argineen yaadni garaa isaanii diiminaan gubamee milikkita seexanaa godhate kun jara kana wallaalchisanii garagalchaniiru. Isaan kun fuudhuunii fi heerumuun nyaata akkasiif akkasii nyaachuun dhowwaadhaa jedhu. Waaqayyo garuu nyaata adda addaa kanaa warri amanan, warri dhugaa beekuu bira ga'anis galataan fudhatanii akka nyaataniif uume jedha. Ameen. Waaqayyoon kadhannaa yaadaaf qalbii keenya hundumaatiin Waaqayyo akka nu barsiisu. Yaa Waaqayyo Abbaa keenyaa Gooftaa keenyaa bara baraan kan jiraattu mootii waaqaatiif lafaa gargaarsa kee jaalala kee arjummaa kee hundumaaf si galateeffannaa. Waaqaaf lafa irratti bara baraan galanni siif haa ta'u. Nuun warra wallaalootaaf dadhaboota cubbamoota tola hojii gaarii tokko illee kan hin qabne karaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin nu simattee nu jaallattee nu jiraachistee yeroo kanaan nu geesse maqaan kee nuuf haa eebbifamu. Yaa Waaqayyo immoo kunoo isa qulqulluu dubbii kee isa ittiin humna diinaa yaada diinaa ofirraa ittisnu ati sagalee kee nu barsiisi. Dhoksaa diina keenyaa nutti himi. Akkaataa ittiin of eeggannu, akkaataa itti of oolchinu hafuurri kee nu barsiisu. Yeroo bara keenyaaf hundumaa nuuf eebbisi. Yaada seexanaa karaatti hambisii yaada kee nuuf raawwadhu. Maqaa Fayyisaa keenya Gooftaa keenya Yesuusiitiin Ameen. Waaqayyoof galanna ta'u guddaa goonee Waaqayyoon hin galateeffannaa. Egaa carraa kana Waaqayyotu nuuf laatee namni bara kana barumsa barsiisuus ta'e dhaggeeffachuun hammamitti tolaa jennee yoo ilaalle
isa hundumti keenya beeknuudha jechaadha. Kanaafi Waaqayyo immoo carraa kana nuuf laachuun isaa wanta baay'ee guddaadha. Barumsa keenyatti fufna. Egaa sagaleen Waaqayyoo maal nu barsiisa laata? Waa'ee barsiisa sobaa fi mallattoo isaa maal nutti hima kan jedhu waan tokko tokko wajjin ilaalla. Barsiisni sobaa eessaa dhufe jennee yoo laalle ishee kana yoon dubbadhe natti tola. Eessumaa jalqabe eessaa dhufe eenyutu jalqabe yoo jenne barsiisa sobaa kan jalqabe seexana. Akkamitti yoo jenne Waaqayyo dhala namaa uumee Addaamiif Yohaaniin jannata Eden keessa gaafa kaa'e abboommii itti kennee akka isaan jiraataniif jannata iddoo nagaa keessa isaan kaa'echaadha. Waaqayyoo abboommii inni laate sun muka bakka kana keessa jiru hundumaarraa nyaadhu, isa kanarraa garuu hin nyaatin jedhee abboommii itti kenne. Egaa seexanni immoo dhaqee bofatti fayyadamee akkas jedhe. Waaqayyo kan inni jedhe yoo muka kanatti nyaatte hin duutaa jedhe. Kun dubbii isa sirrii kan Waaqayyooti. Seexanni immoo dhufee akkas jedhe. Hin duutan isin jedhe. Jechi jalqabaa afaan seexanaa keessaa bahee nama gowwoomsuu jalqabee isin hin duutan jedhe dhufee dhuma. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 3 dubbisnee lakkoofsuma tokko kaasnee yoo dubbifanne hamma 4tti arganna. Hin duutani bakka jedhe. Waaqayyo maa jedhe? Hin duutu kanatti yoo nyaattanii jedhe. Seexannoo lakki hin duutanii jedhe. Hin jalqabe bakka barsiisa sobaa jalqabe. Egaa amma amalli barsiisa sobaa maayini? Amala barsiisa sobaa baay'eetu jiru. Isaan keessaa waan 3 isinitti himuun barbaada. Tokkoffaan amalli barsiisa sobaa faallaa macaafa qulqulluu kan barsiisudha. Amalli isaa macaafa qulqulluu faalleessa. Waan macaafni jedhu waan sagaleen Waaqayyoo dubbatu morma. Hin fudhatu. Kan sagaleen Waaqayyoo jedhu kan biraadha. Kan barsiisni sun jedhu immoo kan biraadha. Inni lammaffaan amalli isaa Kiristoosiin morma. Kiristoosiin morma yeroo inni fakkeenyaaf Waaqa ta'uusaa kan mormu jira barsiisni. Waaqa guutuu ta'uusaa, nama guutuu ta'uusaa kan mormu jira barumsa akkasii jira barsiisa sobaati. Hin dhalate malee inni uumaa miti jedhanii kan barsiisan jiru. Inni du'aan kaane jedhanii Kiristoosiin kan mormanis jiru. Bal'inaan hin ilaalla. Inni sadaffaan amalli barsiisa sobaa sadan tokkummaa Waaqayyootiin kan mormuudha. Maalan jedhee sadan tokkummaa Waaqayyootiin kan mormuudha. Warreen akkas akkasii kana ni ilaallatti fufnee jechaadha. Barsiisa sobaa jalatti kan ramadaman heresii kan jennu afaan Ingiliffaan heresii jechuun barsiisa sobaati. Isaan kana doktrinii mataasaa danda'e kan qaban, barsiisa mataasaa danda'e kan qaban, garuu barsiisa sobaa jalatti ramadamanii kan jiran kan arginu, kan dhageenyu, kan beeknu waan qabatamaa waan muraasa isheen isinitti dubbachuu barbaada. Adaraa yaadaan akkasiin caqastan, gaaffii yoo qabaattan illee akkasiin gaafattan immoo gamanumaan isin jajjabeessuun barbaada. Egaa as keessatti wanti nuti barannu eenyu fa'i isaan?
jennee eenyummaa isaanii erga barannee akkamittiin immoo irraa of eeggachuu dandeenyaa kan jedhu bifa adda addaatiin kan barannu ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf barsiisni sobaa baay'eedha inni irraa isaan keessaa muraasa yoon dubbadhe ginoostiksii kan jedhamu jira. Ginoostiksii or ginostiizim barsiisni kuni barsiisa baay'ee hamaadha. Barsiisni ginoostiksii jaarraa tokkoffaa keessa kan jalqabe umurii dheeraa kan qabu namoota baay'ee kan gufachiisedha. Fakkeenyaaf barsiisni ginostiizimii kuni beekumsatti amanu. They believe in knowledge. Beekumsatti amanu malee waaqayyotti amanan. Waaqayyotti amanin beekumsatti amani jedhuun. Fayyinni namaa karaa beekumsaatiin ta'a malee karaa waa biraa miti jedhee barsiisa ginostiizimiin jechaadha. መዳን በእውቀት ነው እንጂ በሌላ በኩል አይደለም ይላል። ሰገሌ waaqayyo maal jedha dhala namaatiif ittiin fayyuun kan kennameef akka inni ittiin fayyu dhala namaaf kan kenname maqaa Yesuus Kiristoosiidha jedhaan. Hojii ergamoota 4:12 irratti dhalli namaa kan inni ittiin fayyuu danda'u fayyinni kan ta'u maalidha? Karaa Yesuus Kiristoosiidha. Yesuus Kiristoosiin malee fayyinni hin jiru jedhaan. Kun sagalee waaqayyooti. Jarri garuu ati beekumsumaan fayyita, beekumsi kee si fayyisuu danda'a jedhanii barsiisu. Kana duwwaatu hin taane biyyi lafaa kuni xuraadha. Eeyyee biyyi lafaa xuraadha. Yeroo jennutti akkamitti biyya lafaa keessa jiraanna ree? Biyya lafaa kan akkamitti mo'uu dandeenya ree kan jedhu akka nama macaafa qulqulluutti amanii akka amanaa tokkotti immoo waa beekuun nu barbaachisa jechaadha. Baay'ee nu barbaachisa. Kanaafuu biyyi hafuuraa inni qulqulluun ni jira jedhaniitu barsiisu. Inni eessatti argamaa jettanii yoo gaafattan immoo as keessatti amma utuu ilaalcha keenya ilaalcha macaafa qulqulluuti ta'ee maal goona? Akka ilaalcha keenyaatti akka amantii keenyaatti akka sagalee waaqayyootti biyyi hafuuraa jira, biyyi keessa jiraatan jedhamee irri isaa keessi yeroo ilaalamummaa nagaa nutti fakkaachuu danda'a miti. Garuu keessa isaa yoo ilaalle barsiisni jara kana baay'ee rakkisaadha. Jalqabuma irratti maaliidhaan akka inni soba ta'e barreerraa beekumsaan fayya dhalli namaa. Fayyinni kan argamu karaa beekumsaati jedhanii jalqabanii kanaaf dogoggora ta'uusaa kanarraa ni baranna jechaadha. Fakkeenyaaf Phaawulos maal jedhaa? Tokkoffaa Qorontos 1:23 irra yoo dubbisne Giriikonni beekumsa barbaadu, Yihuudoonni immoo milikkita barbaadu. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifame lallabna. Inni jedhe kun yeroon ergaa kana barreesse warra ginostiizimii kanatu jira jechaadha. Warra ginostiizimii kanatti dubbataa jira jechaadha kan isin jedhu. Kan biraan barsiisni warra ginostiizimii maaliidha? Fuudhaaf heerumni waan xuraadha jedha. Fuudhuun hin jiru, heerumuunis hin jiru jedhuun. Barsiisa kan akkasitti barsiisu. Keessumaa bara homosekshuwaalii, bara bineensichaa, bara dhumaa bara hamaa kana keessa jirra. Barsiisni kun iddoo guddaa qaba jechaadha hojii jal'inaa keessatti. Maaliif amma
fuudhaa inni jedhamu dhiiraaf dhiira, dubartiif dubartiitti deebi'aa jira jal'inni biyya lafaa kun waan ta'eef isa kana ni deeggera jechaadha ginostiizimiin jechaadha. Ni jijjiira beekumsatti amana. Dhiira dubartii gochuu, dubartii immoo gara dhiira gochuutti beekumsa ka beekumsaan ni yaalu jechaadha, yaaliidha. Gonkumaa garuu wanti yaada Waaqayyoo mormee dhaabbachuu danda'u hin jiru. Barsiisni isaanii inni kan biraan ginostiizimiin gaaf tokko dubartoonni dhiiratti geddaramu jedhaniitu eegu. Gaaf tokko dubartoonni maal ta'u dhiiratti geddaramu jedhanii eegu. Waaqayyo akkoo nama yeroo uume garuu dhiiraaf dubartii godhee isaan uume hin dogoggorre. Dogoggoreen beeku Waaqayyo dogoggoraas miti boris hin dogoggoru inni Waaqa. Amma isaan garuu hundumtuu dhiira ta'a booddee jedhaniitu akkasitti eeguu barsiisa akkasiis barsiisu. Sagalee Waaqayyoo garuu warra akkasiirraa of eeggadhaa jedhanii barsiisa jara keenya. Sagalee Waaqayyoo of eeggadhaa nuun jedha. Fakkeenyaatii fi kutaa nuti jalqaba dubbifannee Ximotewos jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 3 kan nuti wal faana ilaalle jechaadha. Dubbiin Waaqayyoo maal jedhaa? Bara booddeetti jedha namoonni tokko hafuura wallaalchisoodhaa fi barsiisa hafuurota hamootaa duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa akka garagalan hafuurri qulqulluun keessaa baasee dubbataa dhala. Bara booddeetti bineensatu dhufa, jawweetu dhufa, leencatu dhufa, sareetu dhufa hin jedhu. Namatu dhufa jedha. Akkamitti? Hafuura wallaalchisaadhaanidha. Barsiisota hafuurota hamootaati isaan kun. Barsiisa hafuurota hamootaa. Ilaalaa, barsiisni kun hafuura hamaa of keessaa qaba. Barsiisni sobaa. Kutaa kanarraa akkuma laallutti barsiisni sobaa maalidha? Hafuura hamaa of keessaa qaba. Hafuura hamaadhaan geggeeffama, seexanaan geggeeffama jechaadha. Namoonni immoo kana duukaa bu'anii amantii wangeelaa irraa akka galagalan hafuurri qulqulluun keessaa baasee dubbataa jedha. Abalumaa kufee, abalumaa cabee, abalumaa sana ta'ee dhiphachuun hin barbaachisu. Ofii keenya eeggachuun, warra nu dhaga'an immoo oolfachuun barbaachisaadha. Waaqayyo gooftaan hubannaa nuuf haa kennu jara keenya. Baay'ee hubannaa guddaa nu barbaachisa. Hubannaa guddaa nu barbaachisa. Hubannaan immoo sagalee Waaqayyoo hubachuudhaan malee, Waaqayyoon amanachuudhaan malee akkasumaan argamuu hin danda'u. Gonkumaa jechaadha. Egaa amma sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Akka nuti itti of eeggannu nu barsiisa. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 8 hanga 10 akka jedhu namni tokko illee akka barsiisa Kiristoositti utuu hin ta'in yaada mataa isaa keessaa ba'ee fi gowwoomsa waan tokko of keessaa hin qabneen isin hin harkisinedhaan akka barsiisa amala namaatti akka isaa hafuurota bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaatamaniitti isin hin boojiinedha. Kana hundumaattis of eeggadhaa jedha. Waaqayyo gooftaan hubannaa nuuf laatu. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraatedha. Yesuus gooftaadha. Waaqayyo gooftaan sammuu keenya habanu. Kanaaf fuudhaa fi heerumni sirrii mitii gaaf tokko dubartoonni dhiira ta'uu jedhanii barsiisu warri ginostiizimii jechaadha. Kana duwwaatu hin taane fooniin dhufee dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos ni ganu jarri kun ni mormu. Gantuudha jechuudha. Kaadinaa jechuudha. Just they are denier. Ni ganu Yesuus Kiristoosiin jechuudha. Eegaa kanaafi
ni ganu Yesuus Kiristoosiin ni mormu jechaadha. Sagalee Waaqayyoos maal nuun jedhaa? Sobduun eenyuree fooniin dhufee dhalachuu Yesuus Kiristoosiin kan mormu isaadha malee sobduun eenyureedha miti. Kanaaf jarri kun kompiliitilii warri ginostiizimii jennu kun ni mormu jechaadha. Yesuusii Waaqayyo dhugaaf nama dhugaa ta'uusaa ni ganu yookiin immoo ni mormu jechaadha. Jesus is not perfect God and a perfect man. Waaqa dhugaas miti, nama dhugaas miti jedhanii ganu. Mormituu Kiristoosidha jechaadha ginostiizimiin nuti jennu kun. Ilaalaa amalli isaa akkasiidha. Dubbiin Waaqayyoo immoo warra akkasiirraa akka of eeggannu sirriitti cimsee nu barsiisa. Sirriitti dubbii dhugaadhaan adda baasee sagaleen Waaqayyoo akka nuti irraa of eeggannu baay'ee nu gorsa jechaadha. Fakkeenyaaf ergaa Yohaannis isa duraa jechaadha boqonnaa 4:2 yoo dubbifanne akkasidha. Hafuurri Yesuus Kiristoos fooniin dhufuu isaa amanatee beeksisu hundinuu kan Waaqayyooti. Kanaanis hafuura Waaqayyoo ta'uu isaa hin hubattu. Hafuurri akka kanatti Yesuusiin amanatee hin beeksifne hundinuu garuu kan Waaqayyoo miti. Inni kun hafuura Kiristoosiin mormu isa isin akka inni dhufu dhageessanidha. Inni ammumaa biyya lafaa keessa jira. Argitanii? Ammayyoo isa jira? Biyya lafaa keessa jira inni ammayyoodhaan. Yesuus Kiristoosiin kan mormu ganaa samaa irraa dhufa miti. Ammoo biyya lafaa keessa jira. Barsiisni isaanii inni kan biraan the world is created by knowledge jedhuun. Addunyaan kun beekumsaan uumamteedhuun. Beekumsaan malee waa biraadhaan hin uumamne jedhaniitu beekumsa isaaniitti baay'ee amanu jechaadha. Baay'ee amanu beekumsatti. Qabatamaa waan qabatamaa ta'etti amanu. Maayet maamenno isa jedhamu jira hiree loojikiin tokko. Arguun amanuudha. Waan argamutti amanu isaan. Waaqayyo gooftaan hubannaa guddaa nuuf haa laatu. Egaa waa'een barsiisa ginostiksii yookiin immoo ginostiizimii kan jennu kun dhoksaan of keessaa qabu isa kanaadha. Maqaan isaa akkasitti ifa ba'ee waldaa dhaabbatee taappeellaa baafatee dubbachuu danda'a. Dubbachuu baatus dhoksaa isa keessa jiru kanaan nuti adda baafnee beekuu ni dandeenya jechaadha. Inni lammaffaan barsiisa warra Aariyoos kan jennu isaaniin amala isaanii immoo ilaalla. Maal fa'aa barsiisu laataa isaan kun? Barsiisni isaanii akkas jedha tokkoffaa irratti. Aariyoos kan jedhu dhoksaa isaan barsiisan kana ilaallama. Ilmi uumama Waaqayyoo keessaa isa caaluudha jedhanii barsiisu. Yesuusin isin jettan isa hangafa uumameedha. Waaqayyootu isa uume, inni Waaqa miti jedhaniitu barsiisu. Barsiisni isaanii isa kanaadha. Ammas sirriitti ilaalaa. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Sirriitti dhaggeeffannu wal fakkaataa malli isaanii. Ilmi uumama Waaqayyoo uume keessaa isa caaluudha jedhu. Argitanii? Waaqayyo maalidha gaa? Yesuusiin uume jedhu isaan akkasitti amanu. Kan isaan barsiisan akkas. Yesuus duraan hin jiru jedhanii barsiisu. Tokko maalidha? Yesuus duraan hin jiru. Eessaa dhufe? Hin uumame jedhu. Aariyoosidha kun. Waaqayyo duraan Yesuusiin uume isa booddee immoo maal godhee? Warra hafan immoo karaa isaa uume jedhudha. Jalqaba uumame Yesuus jedhuun. Har'as barsiisa kana kan barsiisan yookiin immoo kan hordofan jiru. Fakkeenyaatii fi abbaa duwwaa waaqessina kan jedhan addunyaa kana irratti baay'ee babal'ataa kan jiran, namoota karaatti hambisaa kan jiran, Joovaa Wiitines kan jennu sun warri Joovaa Wiitines jedhaman suni barsiisa Aariyoosiin deeggaru jechaadha.
dookteriin yookiin immoo barsiisa hundee Aariyoos irratti kan hundaa'anidha jechaadha. Yesuusiin uumameedhanii barsiisu. Joovaa wiitinesiin baay'ee rakkisoodha, baay'ee beekamoodha. Karaa isaanii seexanni baay'ee hojii guddaa hojjetee namoota gufachiisaa jira. Amalli jara kanaa sadan tokkummaa Waaqayyoo ni morma. Barsiisni isaanii sadan tokkummaa Waaqayyoo jechuun waan akkas jedhamu hin jiru jedhaniitu barsiisu. Mata duree irratti amala barsiisa sobaa kan jedhu ilaalleerra hunda isaa qabatee deemala argitanii. Sadan tokkummaa Waaqayyoo wanti jedhu hin jiru jedhanii barsiisu. Enen Trinitarian Theology jedha afaan Ingiliffaa isaarraa. Enen Trinitarian Theology. Barsiisa waa'ee sadan tokkummaa Waaqayyootiin mormu jechaadha. Ammas kun maalidhaa? Yesuus Waaqa dhugaa fi nama dhugaa miti jedhanii barsiisu jarri kun. Ijoollee baay'ee rakkisaadha. Jireenya namaatti kan haasa'an barsiisni addunyaa irratti amma faca'ee karaatti dhala namaa karaatti hambisaa jiru warra akkasii kanaadha jechaadha. Jannata addanumaadha. Jannat bemidir. Jannati kunoo asuma biyya lafaa kana asumaadha. Gammadii nyaadhuu dhugii jedhanii barsiisu. Addanuma jannatii kana duwwaatu hin taane bineensonni lafarra mummunyuuqan kuni lafarra socho'an kuni yoona fira kee ta'uu danda'u situn beeku malee jedhanii amanu. Maaliif du'a waan jedhamu hin jiru. Waaqayyo erga jaalala ta'ee akkamitti nama ajjeesaa? Yoo dulloomte yoo duute yoo ati bineensa biraa taate achi as immoo deebitee addunyaa kanarra jiraatta malee du'a wanti jedhamu hin jiru jedhanii barsiisu. Warri Aariyoos kuni Joovaa wiitinesiin barsiisa akkasiiti. Kanaaf amma isaan bineensa jawwee kana hin sooru. Maaliif akaakilii yookiin obboleessa keenyaadha, abbaa keenyaadha bifa jijjiirratanii dhufan jedhanii waan barsiisan waan amananiif waan akkasii kana baay'ee deeggaru jechaadha. Waan seexanni biyya lafaa kana irratti hojjetu baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Amma biyyi lafaa kun maal ta'a gara booddee maal jettaa jedhanii waa'ee biyya lafaa sin gaafatu. Waaqayyo jaalala erga ta'e jaalala hojjettu jedhamu maaliif si guba? Gubamuu waan jedhamu waan tokko hin jiru. Sin ajjeesu Waaqayyo jedhanii barsiisu. Egaa amma dhaloota olii gadi joon jiru kana keessatti ati hin duutu jettee ammatu barsiisa akkasii fudhattee kaate hin duutan utuu jettee nama meeqatu kufa jettee yaadda? Ilaa jalqaba maalan jedhe? Seera uumaa boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irratti maal jedhe? Seexanni yeroo barsiisa jalqabe barsiisa soba hin duutan jedhe. Ilaa barsiisa jara kanaas kottaa ilaala. Waaqayyo nama ajjeesu jedhu maaliif? Jaalala waan ta'eef jedhu. Barsiisni sobaa akkoo ifatti ifa ba'ee irri isaa keessi ani seexana jechaan dhufu. Irri isaa keessi gaarii fakkaata. Amma namni tokko hin duutu ati hin jiraattatu siin jedhee ameen jette sitti tola. Garuu qinee dhalaa jalli isaa adagaa guddaa of keessaa qaba. Keessa isaa gadi fageessanii yoo ilaalle jechaadha. Kanaaf Joovaa wiitinesiin hundeen isaanii Aariyoosidha jechaadha. Aariyoos bara 250 hanga bara 336 kan lakkoofsa Awurooppaatti kan ture biyya lafaarratti kan dagaage ammallee mandara keessatti dagaagaa kan jiran namoota mana Waaqayyoo keessaa karaa Waaqayyoo irraa gataa kan jiranii. Isaan kun baay'ee beekamoodha jechaadha. Waaqayyo gooftaan hubannaa nuuf laatu fira ko. Sammuutti nu haa deebisu Waaqayyo. Egaa kanaaf adaraa sagalee Waaqayyootti jabaadhaa, baradhaa. Barumsa amma jalqabe kana sirriitti hordofaa. Waan gaaffii isinitti ta'u kamillee na gaafadhaa. Hamma Waaqayyo nu gargaaree wal gargaarree mati baranna. Waan beennu hin dubbanna, waan hin beenne immoo hin dhiisna. Waaqayyoof dhiisna. Adaraa keessan barumsa kana sirriitti hordofaa. Jaalala Waaqayyoon isin gaafadhaan. Habaratu obboleettiin kun, habaratu obboleessi kun sheerii godhaa fi ergaa fi waldoota adda addaatti agalgaa hiika keessanii amantoota adda addaatti ergaa. Dhoksaa kan akkasitti barsiifnee
hoolota Waaqayyoo karaa dhugaa irratti hin eenyu, sagalee Waaqayyoo keessatti hin eenyu yoo ta'e, xumurri amantootaa akkam ta'a? Erga Waaqayyo nu kaasee gara dhugaa kanatti nu waamee dubbii Waaqayyoo kana barsiisuun barbaachisaadha. Waaqayyo Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Yeroo itti aanu kan itti fufnu ta'a. Isin haa eebbisu. Yeroo gaarii qabaadhaa. Sirriitti akka hordoftan jaalala Waaqayyoon isin gaafadhaa. Gooftaan hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen.